السلام عليكم جرخين أكم جرتنا نجا فيا بعنا نجا عندفتن dhiyaadhaa قاكمو لينبالا مني برموتا تكنولوجيا مياتي في كمبيوترا خارة قبلني لفني واحد ولله لفدمنا قبويتني نوتي يكفرتن دفترها في كلام قبي فتمو information هدو ولي في دبرسو فدمنا اسم برباچي سا قباچون غاري وانا رلا لو خيسا كمبيوتر مالي operating system كان جانين كنو مالي ني إسا خاناني لالله presentation ولله لا رجعتشا handis on وصونتاني presentation ويا كمبيوتر information ولي في دبرسيناتشو غا برموتا dhiyaadhaa yeroo hedduu raafit of deema gaggabaabsineeti osoo overload waliin goone waliif dabarsina mee gabaabsineetu mahaalaallo kanin amma highlight godhaa jiru kuni maal jaaniin mee namni beeku desktop jaaniin kana dubbee tanaan kanneen kuno application jaaniin kun system applications start menu da sini ga askes information edu ja yoni fi command line jani nama kha command prompt siban command line jani command line kan oguban teboda information edu askesa wa edu askesa tiguru dande sachu DR kun godhema information eduna kana sirati maltu computer kana khaysati directory computer kana khaysa maltu jira user amma khuno garte directory of c drive ida user arif information askes jirunda nimata tokko jecha akkasumatti ga garjaleetan amma go akka laaltu kanneen task bar irratti applicationota pin ta'an jechaadha naannoo kanaan ammoo notification area jennaan asii waa hedduu godhuu dandeenya asamba kuno sa'aa jijjiiruu dandeessa yoo sa'aan incorrect taate asirraa jijjiirachuu dandeessa ammallee sagalee speakeraatii fi microphone asiin adjust godhuu dandeessa kun immoo networkii asiin adjust godhachuu dandeessa akkasumatti illee namo microphone asitti hidhamee jiru kam akka ta'e sigarsiisa yoonif immoo xiyyaa fuula ol garagalee kanarra qulucce asirra yoo qulucce applicationota amma banaa ta'an kana sigarsiisaa jecha gaa kun immoo akkuma fakkeenyatti kaasee kanarraa suufi miti kan amma gaa ogguunii fi hands on ta'e takka takkaan hunda keessa deemna akka reefu isin garsiisetti fakkeenyaaf amma command prompt sanitti yoo deebinee banne interneti anamma irra jiru arkuu dandeenya jechuudha kun olaala amma kuni detaili networking an itti computer kiyyatti hidhamee jiru himaa jecha takka takkaan IPv4 isaati himaa IP address IPv6 himaa Ethernet adapter information khanunda takataka laaluf deemna jechuudha yoo rabbi je gaa kana akkuma fakkeenyatti kaase wanni laaluf teenyu hedduu kanaafu itti qophooytamu jara keenya mee gara presentationaatiin isin dabarsa wanni arra laaluf deemnu kutaa duraa kana keessatti kitaabaan filadheetu jira kitaabaan isin barsiisuuf filadhee computer literacy basics a comprehensive guide to IC3 5th edition ka johana Marison Wells Ruffolo jara kanaan barreeffame it is a textbook kitaaba mana barumsatti ittiin barsiisanii jechuudha kolleejitti fi bakka garagaraatti kitaaba ittiin barsiifamu wanni isa kana fileef kitaabonni hedduudha computer literacy ka barreeffame hamman qabu bashi garuu inni kuni basic qofa osoo hin taane
in depth yookiin immoo gadi fageenyaan waa hedduu keessa bu'eetti himaa. Tanaafin isa kana filadhee akkaataa itti isa kana argattan yoo information barbaadan isiniif dhaamuun danda'a. Na hima. Gaarigaa haati tarkaanfannu amma gara barmoota irratti haa tarkaanfannu. Objectiviin keenya kaarraa yookiin ammoo galiin teenya taarraa wanni barachuuf deemnu describe the importance of computers in daily life. Akka jechuun barbaachisummaa kompiitaraa tan guyyayyuu jiru guyyayyuu keessatti himi jecha. Explain the difference between system software and application software. Garaagarummaa software applicationaatii fi sistemaa himi jechuu kan hunda takka takkaan laaluuf deemna. Garuu kun amma objectividha. Waan barachuuf teenyu jecha. Describe the 4 major type of operating systems. Operating systemii afran irraa gurguddoo yookiin irraa barbaachisoodha himi jechuu. Identify the tasks an operating system performs. Akka jechuun operating systemiin hojiin inni hojjetu addaan baasii hubadhuu jechuudha. Beekuu jechuudha. Kompiitara akkaataa ittiin start a computer akkatti qabsiiftu use operating system and start an application. Operating system itti fayyadamtee applicationii akkaataa ittiin jalqabsiiftu yookiin immoo banattu like and shut down a computer akka itti olloftee shut down gootu sin ilaalla. Kana qofaa migaa waa hedduutu halaalu jira. Jechoota beekuun barbaachisuutu jira. Jechoota kana screenshot godhadhaa yookiin ammoo barreeffadhaa. Application software, boot process, buffer, command line interface, data, driver, embedded operating system, graphical user interface yookiin immoo GUI, hardware, icon, information processing cycle, multi-user operating system, open source software operating system, random access memory yookiin RAM, server operating system, software, swapping, system software, utility program, virtual memory. Jara kan hunda warra beekuun nu barbaachisu keessaa waan ta'aniif what is to know kana at the end of the lesson you need to know. We need to know. Beekuu wanni nu barbaachisuuf lesson takka guufinne xumura lesson sanirratti warri tartiibaan barmoota kan hordofu hundinuu barachuu keessan yookiin immoo information kun isiniif dabruu isaa hubachuu kan dandeenyuun quiz jira. Quiz wal goona. Testiin isin jirti. Test wal goona. So serious taanetuma akkuma classroom keessatti nama live barachuu jirutti wal barsiifnaa jechuudha. Garaagarummaan isaa afaanuma Ingiliziin afaan Oromootti hiiknee information more detailidhaan akka gaariitti waliif dabarsuudha jechuudha. Kanaafuu afaan lamaan interchange goone waliif dabarsina. Maaliif yoo jenne warri afaan English kana keessa baruu fedhus akka baratuu fi warri immoo afaan Ingiliziin beeknes afaan Oromootiin akka dhageeyuuf lachuu goonaa jechuudha. Warri immoo afaan Oromoo hin dhageenye afaan Ingiliz qoftiin dhageeyus akka afaan Ingilizitti dhageeffatee afaan Oromootis keessa baratu. So kara lachuutu win-win situation jennaan. Kanaafuu itti fufnaa daqiiqaa waliin goonu information daqiiqaa 20 raaga 30 akkumaan jeetti introduction dhiyootan beesaan dhiyootan isin beesa keessatti akkumaan jeetti daqiiqaa 20 raaga 30tiin isiniif dabarsaa. Sanii ol isinitti heddummeessu guyyaa tokkotti isinitti hin fi'u jechuudha. Gaarii understanding computer importance, understanding the importance of computers maal jechaadha. Barbaachisummaa kompiitaraa hubachuu. Kompiitarri bakkayyuu jira. Computers are everywhere.
Computers are used in your cell phone, in ATM, in your home, thermostat, and in your car's cruise control. Maal jechuudha gaa computerri bakka iyyuu jira. Telefoona kee keessatti computeraa jira. As keessa computerri yoo hin jiraanne hin hojjetu kun. CPU jira. CPU jechuun Central Processing Unit jechuudha. Waa'ee CPU dha yeroo biraatti haasofna. Computerri tun telefoonni tun amma CPU malee hojjechuu hin dandeessu. Akkasumatti ATM machine CPU san qaba. Computer of keessa qaba. Yookiin immoo akkamitti understand godhu gooti. Kaardii keessa neete pin number kee type goote maallaqa hangana naabaasi jettuun si ta'uu kee maallaqa hangaati baasi jetteen san beekee recognize godhee hangasuma si baasu pin number kee maas recognize godhee yoo pin number wrong neete immoo invalid jee sitti deebisuusa. It is programmed jecha. So applicationoota fi computerri hardware fi software tu walitti programmed ta'ee akkas dalaga. Kana bal'inaan detail isaa keessa takka takkaan ilaalla. Chaptera kana keessatti fi kahee garee keessatti jechuudha. Computer assists you in most parts of your daily life and play a certain role in worldwide communications, entertainment, education, commerce, and other business activities. Gaakuni absolutely true. Waan kana dhiyoota irraa dubbadeetiin ture. Maal jechuudha akkas jechuun amma as taa'ee eegguunan dhimma kompiitara kanarraa haasa'u Oromiyaa keessa taa'ee nama meeqaatu waan kana dhageeffachuu jira live. Kun akkamitti ta'uu danda'e? Addunyaa guutuu walitti hidhe networkii fi internetii fi kompiitarri addunyaa walitti hidheeti maal godhe what a small world akka jaan godhe jechuudha. Globalizationii jarri himusan globaaliin tuni akka interconnected taatu taasisi jechuudha. Kana keessatti distance learning, entertainment, commerce nama e-commerce business waa bituu fi waa gurguruu Amazon, eBay laftumatti namni arraan tana kompiitarratti waa order godhate burganama immoo isee jechuudha. Biizinasoota garaagaraa keessatti wanni ittiin kompiitara hojjetu hedduudha. Barbaachisummaan kompiitara maal akka ta'e chaaptara biraa keessatti bal'inaan laaluuf teenya amma afaan gadi yoo jenne nuuf gaafuunis irra hattee aanu dabarra. Kompiitarri bara 1940 irraa eegalee ture. San duraas numa ture garuu kan akka sirna kompiitaratti ittiin fayyadamamu ture gaafa sirraa egaa kompiitaroota gurguddaa akka manaa kana yeroo sanitti warra mootummaatti hojjeta warra militarii fi kanaa fi ittiin hojjetanii dhimma mataa isaa danda'ee qaba proposii isaati. History kompiitaraa chaaptara danda'e keessatti bal'inaan laalla. Kompiitarri walumaa galatti kompiitarri dursan Univac fi Inivac jedhanii amma fakkeenyaaf kan gurguddaan san hanga selfoonni tun hojjetu hin hojjetu. Dandeettii hin qabu garuu maallaqa miliyoona hedduudha koosti godhuu ture. Haa ta'u immoo calculationallee godhuudhaaf yeroo dheeraarraa fudhachuu ture. Maaliif informationa process godhuudhaaf dandeettii cimaa san hin qabu ture jechuudha. San bal'inatti raasa'uuf teenya higaree ammaaf irra utaalla. Today's smartphones have more processing power than Univac, cost less than any of the components, and fit in a palm of your hand. Dhugaa isaatiila. Telefoonni xiqqashoon tuni kompiitara guddaa mana keewwasan irra humna qabdiimma. Waa hedduu godhuu dandeessi, information hedduu godhuu dandeessi. Ammallee gatiisi hedduu irratti qodaa jechuudha.
so kuni gamaan nu barsiisa amatuma 80 fi waa keessatti hangam takka teknooloojiin hanga guddatee arginaa jechuudha. The future promises innovations such as wearable computers using human thoughts as input and computer controlled micro-control robots that treat and possibly cure cancer. Ya duga hegereen waan haaraya hedduudha nama abdachiisa. Akkam de speed amma ittiin deemamaa jiru kanatti yoo ka itti fufu ta'e teknooloojiin hedduu advanced tahee waa hedduu godhuudhaaf jiraata. Fakkeenyaaf akkuma amma kun asirrattuu kaayanitti maal jaagaa micro control robots amma roobaatii xixiqqashoo micro jechuun xiqqoo jechuudha control taate roobaatii saniin ammoo seelii namaa keessa seenanii qaama keessa seenanii seelii bakka kaanser jiru san isii dha'u akkaataa ittiin danda'an irratti hojjechaa jiranii jechuudha. Sunis waan gaariidha. Wearable computers amma wearable computers Apple Watch is wearable computers waa hedduu sitti mama Apple Watch bila dhiini kee ol kee arra activity hangana gootee kalorii hammana gubdee yoo usteetuma akkumatti ustee jaak gooteewu hay exercise godhuuf deemtaa chiraak siif goona data so everything data chiraak godhanii jechuudha. Hangam takka activity ke honi garuga wannaas ni qaba. Wanni kuni akkuma waan gaggaarii qabu kanatti waan gaariin taanis ni qaba. Fakkeenyaaf information data isaan collect godhan kun hundinuu it is stored somewhere. Fakkeenyaaf amma telefoonni face ID jaanii irra fidan. Face ID kanaan hoggaa goote face ID ke kan hoggaati telefoonaan bante face ID ke kun dhagee server irratti save ta'a bakka deetu. Fingerprinting qabanamu dhufe. Fingerprinting kun maal godha? Data fingerii ke kana fuudhee server irratti save godha. Gaafatti haajame abbaan itti haajame achirraa baafachuu ni danda'a jechuudha. Cloud itti save ta'a jaan. Cloudiin samii keessaa miti. Akkas jechuun Daalaasis haa ta'u, Minisootaas haa ta'u, bakkuma feete haa ta'u. Achi serverri jira. Serverri guddaan tokko jira jechuudha. Serverri sun maal godha? Hojiin serverri sanii informationii store godha. Save godha. Ni kaaya siif. Awgaa retrieve godhuu barbaadde. Eessarraa cloudirraa retrieve si hin godhan. Cloudiin hin jiru. Achumarraa retrieve si godhan. Daataan sun serveruma san keessa jira jecha. Fakkeenyaaf email yoo fuudhanne amma email Yahoo, Gmail, Hotmail yooniif immoo ka private mataa keetii qabaatte that's a different story. Amma Gmailin each information ati ergituu fi haati receive gootus yoo ati delete gootes copy isaan serverarraa qaban. Each time yoo barbaadanitti they can pull out. Amma wanna hafuranno minimizing godha kana takka Google Chrome kana hafuranno application kun amma isa Google Chrome wala kuni Google iti tolcha this is mal janini application ota internet browser janin keessa tokko internet browsering gosa hedduutu jira internet explorer jira Mozilla Firefox itu jira kaninaan yeroo hedduutti hojjedhu Mozilla Firefox kana maali Mozilla Firefox is open source ida open source fi kan garaagarummaa isaa irraa sun chapterota kana keessatti amma chapter duraan cee jira tikko Google Chrome kana isitti muf gabaabdutti amma Google Chrome information ke hunda save godha waan ati hojjettu Firefox ammoo saving godha. So privacy ke ni egaa jechaadha san. Akkasumatti email illee Yahoo email popular ture. Yahoo information ati ergitu fi haati receive gootu saving godhu. Directly ni ergaa ogaa ergite ati delete godhan information delete serverarraa hute jechuudha. Saniifuu private serverii maarree janii gaafa kan akkasitti gaafa Hillary Clinton rabshaatti kaase jarri wanna godha maaliif private server yoo qabaate serverri sun kamataa keetiiti
waan ati achirratti store gootu siitu yeroo barbaadetti delete godhuu danda'a siitu feetu destroy godhuu danda'a feetu immoo store gootee ol kaa'achuu danda'a jechuudha san detailitti irraa haasoo na eegare gaa mee gara presentation kana deebinaa jechuudha duuba understanding the importance of computers continued itti fufee jira barbaachisummaan computeraa maal akka ta'e itti fufee understanding what computer is and how it works can help you appreciate and use it more efficiently computerummaan kun maal akka ta'e akkamitti akka hojjetu keessaa akka gaariitti tolchanii beekuun atummaanu isa kana irraa gammaddee galatoonfachaadha akka itti fayyadamtu si gargaaraa jecha yoo meene siisni rakkaa frustrated data meeqa fudhee gidaraan gad darbe hangan qabeedduudha meeqa maskootaan dhee caccabsee jecha namaas ni rakka ammoo sodaachuma dhabu kompiitara yoo sodaatte kompiitarri si daffara kompiitara immoo yoo hin sodaanne kompiitarri si sodaa wanni cabsitu hin jiru ammaas kompiitara kana yeroo laayite akka feete wanni hedduu balleessitu hin jiru applicationota especially application kana amma namni hedduu wanni sodaatu kompiitara kana yoo as tuqanii cabsaa yoo achi tuqanii cabsaa akkasiin godha akkanaan ta'a no hin cabsitu waa takka wanni badu hin jiru lallaaqii baradhu ciqqin hin jiru yoo badee umaanaas tolcha bilaashitti tinaayame cinqin hin jiru yookiin ammoo olluma keema mana computer shop tokko geessi tanaafuu hin sodaatiin computer gaariga computer kun maali inni a computer is an electronic device that receives data input processes data stores data and produces a result output kana jecha maal jecha amma sibiila computer ko sibiila input amma ga input akkamii computer keessa galchita itti neexa jecha input data amma text haa ta'u mathematics haa ta'u photo haa ta'u video haa ta'u uma fedhe organic computer kana keessa neetu you are inputting data maal godhaga CPU data itti neexa kana process godheeti storage jira storage irratti save godha and then yoonif immoo data san output isaa barbaadde screen irratti kamma laallu kun it's an output print yoo goote printer keessaan gasii bahe is an output kanas balinaan tokkotti waan kana laalama presentation uma kana waligala isaa kan jira malee picture wajjin everything ni jira suma gubbaa jira ni laalla data jechuun maal jechuudha data is a collection of raw unprocessed facts including text numbers sounds image and videos so wantoota processed hin ta'in yookiin ammoo informationatti waan jijjiiramuu dandayu waan itti haajamuu dandeessu jechuudha okay walitti qabamee computer keessa galfattee amma data irraa eega kaafneefu data science is the hottest computer field out there data science namni hedduun amma data science field kana furata jechuudha amma gaafa keenya sanuti software fi network kanaatti tu owaadha san furanne that's about 4 years ago ni jijjiirama hedduu jijjiirama computerii amma warri 2019 maaree fa computer barate programming language isaan gaafas baratan arra marketer jiru indalago bakka feeteen yoo deemteen probably C dhaa fi C sharp fi C++ fa'aa ta'e malee warra san duraa fa'aa jira kaabol gosa hedduu jira language kun
warre amma populara Python, Java, kan amale C++, C Sharp fi kuni isin jmalif sin edu wani it is there to stay. Sababni sadis programming language heddu mali program language keessa heddu ka machine language computer language dhiyaatu C1 ta'eef computerri waan lama qofa understand godha 0 fi 1 qofa binaries jennaan kana binary kana qofa understand godha duba binary kuni heddu number heddu ta'uga information xiqqasha taka process godhuuf it is so tedious so long jecha one namni comprehend godhu dandayu miti and therefore mal godon they came up with programming languages namaaf laafisuudhaaf programming language ku wani inni hojjetu machine language kana understand godha kanaafu 0 fi 1 computer san fuudheeti code san decode godhe akka laaftumatti namni understand ilmi namaa understand godhu dandayutti wanta lafa kaayan jechuu toof taasan kanaga kunis information biraati hegeree irratti haasa'uu dandeenya amma biraan dabara amalle the actual machine okay transistor fi circuit fi khana hardware khana computer kun khaysiisa jara khanatu jira transistors circuit warri khoni hardware jannaan hardware kun amma khunis hardware wani harkaan kanatu ku dandeesu software intu namo harkaan tu ku dandeesu khaysa jirti application isin jechuun it's software wani janitan it consists of an instruction or programs for controlling the computer jechuudha software wani itti haajamnuuf computer kanaan akkuma fakkeenyaaf amma direction akkuma kanituuf nama keessumaa sidduuf jiru takkaaf yookiin immoo nama karaa badee direction akkuma kanituuf maal jettaan streeta A irratti mirga gore B irratti bitaa gore ammas maayila lama deemiti irratti maal sirratti bitaa biraa gore and then mirga biraa gore samboodaan xiqqasho gamane jalladhuuti osoo ni streetatti aanutti hin geenye ali duratti dhuftu saniin ol gore that's exactly what software does instruction program computer control godhu jechu waan computer godhu qabu itima kanuma software jechuun wani biraan jiru software linga gosa heddu jira gosa meeq anta mijira irratti haasoo ina sanees gubra amma data jechuun maal jenna data is text number sound image video yenefti refu radebisanitti khatamasan the computer receives data through input device ono khana okay processes data produces the output information on output device and stores the information on the storage device okay ana refu yekenjira fana remote ni total kaitianu the input and output device such as keyboard monitor are types of hardware called peripherals janinjira khana data transformed into meaningful form becomes information okay data le sonugu wa maana qabata katti fakkeenyaaf amma photo hafte photo safute email goote email keessa seente baaste email keessa fute print goote printera jala fute mo fute gidaara maxxanfatta meaningful information ta'e jechuudha wa maana qabati sani qaitianu ga kuno bifa khanani processor qaitahu data process data output information storage da kuni
jara kanaas bal'inaan laaluuf teenya. Hayyee computer literacy maal jechuudha? Kana jechuun means that you can use today's computers efficiently to enhance your life and the lives of those around you. Laaftumatti computer literacy jechuun barmoonni computeraa kun ka jalqabbii huni jechuun beekte jechuun computera maal jechuudha? Jiruu teeta guyyayyuu laaffifatteeti namoota si moggaa jiruufillee laaffiftaa jecha. Yommuu keessa akka gaarii kuttee ollaas laaffistee communities laaffistee yookiin immoo hawaasa guutuudhaaf jiru laaffistaa jechuudha. Maaliif hedduu computer barbaachisummaa computeraa irratti hedduu importanti akkamitti kaasitti hin beeku. Kanaafuu computerri ammaa sanuu guyyayyuu jijjiiramaa deema. Teknooloojiin jechuudha. Teknooloojiin jijjiiramaa deema. Teknooloojiin kun egaa huge hedduu bal'aadha. Waan namni itti dhaqqabuu danda'u miti. Hamma tokko qofa amma namu fiildii isaa seenee hamma takka qofa irraa beeka. Kanaaf kan amma nuti wal barsiisaa jiru kuni very basic, very general. Literacy isaa kun. Yoo kitaaba kana successfully waliin xumurre kan itti aanu waliin seenuu dandeenya jechuudha. Dan waan biraatti seenuu dandeenya. San hegererraa dubbannaa ammaaf computer literacy jechuun sanii jechuudha. Amalle computer literacy jechaan you understand a wide range information about current technology and how it's used to solve problems. Technology ammayyaa maal fa'aa akka ta'an hubatteeti rakkoolee hedduutu jira tan amma teknooloojiidhaan malee furuun hin dandeenye. Akkamitti teknooloojii sanittiin fayyadamee rakkoo jirtu tan ammoo furuu danda'a jettee ittiin fayyadamuu dandeessa. Ogas kompiitara hubattee jechaadha. Ammoo kompiitara hubachuun hedduu laaftu. Abbaan fedha kompiitara hubachuu ni danda'a yoonii fi qaama qalbiitti kanneen itti seene jechuudha. Arguuf teenya isaas keessaa takka takkaan. Digital divide waan jaaniitu jira. Hona jechuun maal jechuudha? Digital divide jechaan economic gap between those who are computer literate and have access to computer technology and those who do not. So warra dandeettii computer bitachuu qabanii fi kan bitachuu qabne jidduu gaappii jiru. Gaappii jirtu santu digital gap jaaniini especially more yeroo ammaan tanaatti namni ala jiru faan computer namni bitachuu computer hin dandeenye hajirunatti fakkaatu maaliif hedduu rakashee waan jiruuf jechuudha. Teknooloojiin guyyumarraa rakashaa jira maaliif competition hedduun waan jiruuf. Yoo akka duritti sila kaampaanuma tokko qoftiin tolche monopoliitu jiraata and then go monopoliin jiru cinqii jira. Fakkeenyaaf amma operating system yoo furanne operating system amma window operating system itti jira miti. Window 10 amma the latest ini sandro window 8 sandro window 7. By the way window 7 in January khodaafuritti retire godhe. That's it. Amma booda Apple no Microsoft window 7 supporting godhu. Update isin ergu yoo qabaatte itti fayyadamuu dandeessa. Yoo hin qabaanne immoo ni hin qabdu irra gaariin ammoo gara window 10 itti update godhu. Window 7 yoo qabaatte window 8 itti interkanfati window 10 male window 10 itti upgrade godhu. Wanni jechuu barbaade window operating system in window Apple kan biraatti ni jira Android jira Linux fi Unix warri jaanii kuni open source dha. Jira kana jira ammas. Akka Microsoft fi Apple qofti monopoly hin qabaanne open source warri engineeronni teams of engineers they create an open source so option biraa qabaach namni akka qabaachuu danda'u. Yeroo kun monopoly irra qabaate gatii hanga fedhee akka irra hin kaayyenne jechuudha. Sanis yeroo bal'inaan fuulduratti irraa haasawuu dandeenya. Kanga a software provides the means for you to interact with the computers hardware jenne irraa dubbanne akka gaariitti software fi hardware waliin dalagaan software dha computera waan ati feetutti himachuudha.
waan ati feetu itti himatte kana naa godhi jettaan. Hojiin kompiitaraa si tajaajiludha. Waan ati feetu jiruu ta'e si laaffisu laaftumatti. Jiruu ta'e si laaffisee akka ifiif waan barbaadu kan yeroo dheeraa siraa fudhatu yeroo gabaabaa keessatti argachuu dandeessutti kompiitaraan hojjetaa jechuudha. A graphical user interface GUI displays pictures called icons. GUI graphical user interface displays pictures called icons kan jennu san amma warra reefu si garsiisa kan iconiin fakkeenyaaf amma kuni iconiidha. Asirratti guugartula recycle biniidha. Kunis Google Chrome kun maal iconiin kun shortcut jechuudha. Shortcut yoo nama kana asirraa qaarse delete injaanii recycle bin keessa seenaa yoo barbaade immoo recycle bin keessa seenee restore godhuu ni danda'a. Yoo nammoo recycle bin keessa waan jiru empty recycle bin yoo njee do you want to permanently delete 8 items ja yes injaan yoo yes jen waan as keessa jiru kana hunda delete godhe yoo no jen ammoo delete hin godhu keessa deebi'ee maaliin duraan delete godhee laalee restore godhachuu ni danda'a jecha information san. Susani dalagaan graphical user interface da icon lesson display nuuf godhuudha. Isaas bal'inaan laaluuf deemna booda. Okay? Itti aanu command line kan reefu gun dura jalqabu isin garsiiseetiin ture. Command linein waa hedduu godhuu danda'a. Information ati himta computer kee kana keessa software la kamtu download ta'ee jira yoom download ta'ee maaliif maali software san hojjetti maal ittiin hojjettee kan hundeema wanni ati computer kana keessa goote hundi acha keessa jira safety information ati keessa nete yoo delete gootellee abbam computer akka gaarii beeku recover godhuu danda'a restore godhuu danda'a yeroo barbaadetti. So waan takkaas kubarraa haytee balleessa jechuun dandeessu jechuudha. Recover godhamuun restore godhamuun ni danda'a. Maal jechuuf hin jedhu. Gaarii. Qaddiyaanu garaagarummaan system software fi application software maali? Kompiitarri software gosa lama irratti gosa lamaan sosoha yookiin kanarratti akka gaarii ifabdata jira kanarratti. System software fi application software. System software warri jennu kuni warra utility programs janini warra operating system fi utility programs. Operating system jechuun warra namaree furaasa isin bal'inaan warra akka Apple Mac OS X janini ka Windows da kunuuf obviously kanama Android jira Androidin mostly tablet fi wanarratti hojjeta telefoona kun ammoo Unix fi Linuxin Ubuntu fa jira Ubuntu fa nama operating system ida is a free operating system actually that you can get from the open source jechuudha. Utility programming ammoo operating system kana gargaara. Maintains and protects a computer. Eenyu fa akka isaan kun ta'anis takka keessa deemnee ilaallaa jechuudha. Okay. Daqiiqaa meeqaaf goone dhiiroo wayi heddummaati information irra jiran asumara dhaabnu ammaaf slide kana xumurreeti dhaabna. System software and application software continued. Okay, application software is a software used to directly complete a specific task or to create something electronically. Amma application software jechuun kana software qaceelumaan specific task jechuun hojii tokko tan ifa ta'e murtaawaa itti himtee kana godhu jetteen salmu qofa sii godha. Fakkeenyaaf amma wana furannu khaytinu jechuun huni PowerPoint ida Microsoft PowerPoint jannin PowerPoint nu jinisa information khaysaati keesse before presentation atin itti qopheeffatte slide siif qopheessa slide san akka presentation atti dhiyeessuudha jechuudha.
Excel yoo fuute immoo Excel hojiin isaa kan kophaati. Inni accounting fi statistical data kana inform nambara wajjin mostly jechuudha. Nambara kana heesaneeta asin chineeteetiti yooni femmaati nama business run godhu taate company kana profit isaa akkamittiin profit kana maximize godhee expense immoo minimize godha. Warri business akkanuma mire maximize profit, minimize expense. Kana hunda calculate gootan wanni gootun Excel sanii godhuu dandeessaa jechuudha. Isa topic kophaa kan danda'e application software help you perform tasks such as writing a report, creating a video, viewing a web page, or sending photos to a friend. Fakkeenyaaf amma application software kan jennu keessaa yoonii fi waan hafurannu Mozilla Firefox. Mozilla Firefox kuma reefu jee galgala internet browsers warra jennu keessaa isa open source sani khabilaash jechaadha. Open source waan ta'eef tanaafi information kan hedduu akka warri Google Chrome fatti collect godhutti inni collecting goon. Amma inni waa hedduu ittiin godhuu dandeessa. Email keessa seenuu dandeessa. Attach godhachuu dandeessa. Attachmentii sana ammoo erguu dandeessa. Video ergachuu dandeessa. Photos erguu dandeessa jechuudha. So waa hedduu godhuu dandeenya. Application software jennaan jechuu jira kana. System software and application software continued. Kuniga as gubbatti la propose yala kana khaya garte table 1-1 kuni operating system mali application software mali khajo akanat adan khay hujin isaanitis mali khajo khanuman ratti aserefu wanno kunun dino. Okay, arraf asrat tadamnu yo rabbi brantate torban dufu slide khuda sagal kharad amne khanarrai ittifufna ga yoni fi information ni anga mantana soni khuni heddumate wani godu dandeesan information kana wani garin ifduba deebisu fuldura ofu pause godu jala khatabachu khanum dandeesan malif jennan directly information kuni YouTube gubba isinif jira, Facebook gubba isinif jira, laaftutti akka online irratti nama class fudhachuu jirutti information kana bakka isinif hingalin bakka fast ta'e maal jettaniif duba deeftanii ilaaltanii fuuldura ooftanii ilaaltanii godhuu dandeessa. Yommuu gaafii qabaattan wanni godhuu dandeenyutu jira. Gaafii gara emailitti na erguu dandeessan. Gaafii emailitti na erguu dandeessanii maaliif namni hedduuwwan qooda fudhatuuf jecha yoonii fi gaafii takka takkaan asirra gaafatamtu hundaan deebisa jee yeroodhaan jalaa nyaata. Kanaafuu emailii kiyyatti na ergaa. Emailii kiyya @gmail.com. Okay, uno arif ali 209@gmail.com. Isin mul'ata miti? Isin fi guddisuun danda'a. Uno kana barreeffadha. Tolega fayyada horabula barmoota kutaa dura actually lesson 1 hin xumurre lesson 1 haga hafe rabbi je torban dhufu xumurra ammoo san duratti gaafii qabaattan don't hesitate to email me na erguu dandeessan gaafii email ani especially yooni fi kan kitaaba argachuu barbaadan taates maqaa kitaaba durarratti laaltanii Google gootanii laaluu dandeessan akkaataa itti argattanii yommuu dhifkaa isinitti ta'e dhibee isinitti ta'e na qunnamtanii arraaf kanumaan goolamnaa fayyaadaa horaabulaa dhageeffachuu keessaniif information kana waliif dabarsa obboleeyyan keenya hundinuu tola information kana haa argatan haa baratan teknoolojii haa barannu hundinuu waliif haa dabarsinu fayyaadaa galatooma nagaannaaf jiraadhaa.